Wayyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu waan abbunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Gama biraatiin akkuma sagantaa keenya kana daawwachuu eegaltaniin gareewwan garaagaraa keessatti namootaaf qooduudhaan namoota hundumaa bira akka ga'uuf tumsa akka nu gootanis kabajaan isin gaafanna. Baturee keenya jalqabaa odeessaalee keenya guyyaa har'aatiin godina Arsii Bahaa Sirkaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun du'aa fi madoon akka adabesse odeeffannee jirra. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Maturee keenya lammaffaatiin mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa jiru itti fufuun ilmaan Oromoo fixaa akka jirus beekameeti jira. Kanas wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mariin biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa itti adeemaa jiru furmaata waaraa fiduu hin danda'u jedhan miseensi koree hojii raawwachiiftuu KFO obbo Sultaan Qaasim kanneenis qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoorkii. Godina Arsii Bahaa Sirkaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun du'aa fi madoon adabee jiraachuu odeeffanneetii jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Cibiraan Jaalnadhii Gammadaa fi Cibiraan Madda Walaabuu wal ta'uun haleellaa waraana maafiyaa PP maqaa sakatta'insa waboon socho'aa turan haleeluun barbadeessuunsaas himameetii jira. Tarkaanfii godina Arsii Bahaa Sirkaa ganda Gallabee Amajaa iddoo bakka Burtukuu jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoonni mootummaa 5 ajjeefamuun torbamoo madaa'uunis beekameetii jira. Akka maddi keenya himaa jiranitti wal waraansi aanichatti geggeeffame lola jabaa fi dheeraa ta'uunsaas barameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun zoonii giddugaleessaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun dhaga'ameetii jira. Zoonii giddugaleessaa keessa socho'aa kan jiran birgeedonni obomboleettii fi ibiddaa wal ta'uun loltoota mootummaa PP akka adaban himamaa jira. Wal waraansa naannoo Dukamitti raawwatameen loltoonni sirna PP gatii hin taane akka baasanii fi loltoonni isaanii hedduun akka ajjeefaman gabaafamaa jira. Akka maddeen keenya himanitti humni dabalataa mootummaan birgeedii obomboleettii loluuf bobbaases akka daakamanii ifoomaatii jira. Mootummaan PP filannoo lama qabachuun karaa nagaan galaa jecha dirree lolaatti immoo loltoota isaa bobbaasaa waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwachaatii jira. Kanaafuu goleewwan Oromiyaa hundumaa keessatti wal waraansi qaamolee lamaan gidduutti adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufuunsaas beekameeti jira. Waraansaa guyyoota 3 darban keessa geggeeffamaniin godinaalee Kibba Lixaa, godinaalee giddugaleessaa fi godina Kibba Bahaa Oromiyaatti haleellaan loltoota mootummaa irratti raawwatamuu fi injifannoon boonsaan argamu waraanni bilisummaa Oromoo ibsaatii jira. Maturee keenya lammaffaadhaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa jiru itti fufuun ilmaan Oromoo fixaa akka jiru beekameera. Fixiinsi uummata keenya guutuu Oromiyaa keessatti PP'n gidduu kana geggeessamaa jiru karaa adda ta'een kan dabaleedha. Keessumaa immoo ajjechaa jumulaan godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Kibba Lixa Shawwaa, Shawwaa Bahaa, Arsii Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti geggeeffamaa jiru suukanneessaadha jedhamaatii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya adeemsi fixiinsa qonnaan bultoota Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Guduruu fi Abaaboo Guduruu irratti raawwatamaa jiru yakka daguggaa sanyii akka ta'es himamaatii jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa tiksee looniillee otoo hin hambisin uummatuma argatan rasaasatti roobsuun fixaa akka jiran ibsamaa jira. Kana malees manneen uummataa qabeenya waliin gubaa jiraachuunis gabaafamaatii jira. Qaamoleen mootummaa uffata seeraa uffatan loonii fi beelladoota manaa osoo hin hambisin saamaa akka jiranis baruun danda'amee jira. Mootummaan Itoophiyaa maqaa shanee balleessuu jedhuun loltoota naamusa hin qabne uummatatti erguun yakkoota waraanaa fi namooma raawwataa akka jirus gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gochi mootummaa Itoophiyaa kun ija idil addunyaa duraa akka dhokatuuf mootummaan biyyattii miidiyaaleen biyyattii keessatti gabaasa addaa akka hin hojjenneef ayyama isaanii haqaa akka jiru gabaafamaa jira. Odeessa keenya jechaatiin Kibba Lixa Shaggar aanaa Bachoo ganda Sooyyamaatti waraanni PP sababa tokko malee nama maqaansaa Lammaa Hawwaash jedhamu ajjeesuun himamee jira. Hidhattoonni mootummaa yakka ajjechaa raawwatan kunneen namoota abbaa fi ilma gabaa deemaa turan dhaabbisuun abbaa yoo ajjeesan ilma immoo
ammoo miseensa shaneet jechuun maneedhaatti dararaa akka jirus gabaafamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa keessumaa ammoo caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa shanee kan ittiin jedhaniin waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf waan dadhabaniif hawaasa waraanichi keessaa bahu fixaatii jiru. Waggoota 3 dura mootummaan PP qurxummii balleessuuf galaana gogsuu sagantaa jedhu baafachuun hojii badii dalaguu eegaluunsaa ni yaadatama. Badii kana hojjechuuf akka isaan mijatutti immoo koree nageenyaa jechuun garee nama ajjeesu hundeessuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti yakki namoomaa fi waraanaa akkasumas daguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Keessumaa dargaggootaa fi qonnaan bultoota irratti xiyyeeffannoo laachuudhaan mootummaan Bilxiginnaa keessumaa immoo caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa namoota ol deemuu fi maanguddoota biyyaa akkasumas abbootii qabeenyaa osoo hambisin ajjeesaatii jiru. Kanaanis mootummaan biyyattii sagantaasaa uummata Oromoo balleessu jedhu kana fiixeerraan ga'ee jiraachuun isaas ni beekama. Balaa konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo mudateen lubbuun namoota 3 darbuun dhagahamee jira. Balaa konkolaataa atoobisii barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo kanneen barnoota torbeedhumaa kennanii deebi'aa turan qaqqabeen barsiisonni 2 fi konkolaachisaan yoo du'an barsiisonni 12 ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamuun isaanii baramee jira. Yuunivarsiitii Dambidollootti dursaa Giree Kominikeeshinii kan ta'an obbo Rooberaa Bashir akka himanitti balaan kun dilbata kaleessaa waaree booda naannoo sa'aatii 8tti kan qaqqabee jiraniiru. Yuunivarsiitiin keenya barnoota dhumtorbee yookaan weekend iddoowwan adda addaatti kennaa jiras jedhaniiru. Barsiisonni kunneenis irratti barnoota kennanii osoo deebi'aa jiranii balaan kun kan isaan qaqqabe ta'uunis beekameetii jira. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataan fe'umsaa tokko beellada daandiirra turan irraa otoo baqatu konkolaataa barsiisota fe'atee ture kanatti bu'uu isaatiin balaan lubbuu namaa baase kun akka mudate himamaati jira. Konkolaataan kunis barsiisota 30 ta'an fe'atee kan ture waggaa ta'u balaa kanaan namoonni 3 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Balaa konkolaataa Laaloo Qilee bakka Marfoo jedhamutti qaqqabe kanaan kanneen miidhaan qaama isaanii irra qaqqabe yeroo ammaa hospitaala Ayiraatti yaalii argachaa akka jiranis gareen kominikeeshinii yuunivarsiitii Dambidolloo obbo Rooberaan himaniiru. Yuunivarsiitichi miidhaa qaamaa fi lubbuu balaa kanaan barsiisota irra ga'etti hedduu gadduu fi reefi barsiisota balaa kanaan lubbuu isaanii dhabanis ganamaarraa gara bakka dhaloota isaaniitti akka geggeeffame ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun bara darbe caamsaa 20 bara 2023tti balaa konkolaataa barsiisota madda walaabuu kanneen kaampaasii Shaashimanneetti barsiisuuf imalaa turan qaqqabeen lubbuun barsiisotaa fi hojjettoota yuunivarsiitii madda walaabuu 18 darbuunsaa ni yaadatama. Itoophiyaatti sababa balaa konkolaataatiin lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa fi qabeenyaa qaqqabu oduu guyya guyyaan dhagahamu erga ta'e bubbuleetii jira. Biyyattiin daandii mijataa dhabuu fi ga'umsi konkolaachistootaa to'annoo dhabuu isaatiin guyya guyyaatti lubbuun lammiilee badaa jira. Mata duree keenya dhumaatiin mariin biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa itti adeemaa jiru furmaata waaraa fiduu hin danda'u jechuun miseensi koree hojii raawwachiiftuu KFO obbo Sultaan Qaasim dubbatanii jiru. Mariin biyyaalessaa akka geggeeffamuuf KFO'n adda durummaan gaafachaa ture kan jedhan obbo Sultaan akkaataa koomishiniin marii biyyaalessaa itti ijaaramee fi adeemsa jiru keessa rakkoon waan jiruuf KFO'n keessaa of baasuu himanii jiru. Koomishinichi bilisaa fi of danda'uun barbaachisaa ta'uu kan himan obbo Sultaan adeemsi isaa iftoomina kan hin qabnee fi bu'aa barbaadamu kan fiduu hin dandeenye ta'us himanii jiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu KFO obbo Sultaan Qaasim jalqabarraa eegalee dhaabota siyaasaa karaa nagaa fi hidhannoon qabsaa jiran hirmaachisuu dabalatee loogirraa bilisa akka ta'uu qabu KFO'n wixinee dhiyeessee turus eeraniiru. Wixinee isaan baasan irrattis yaada kennanus yaada keenya moggaatti dhiibuun bira darban jechuun hirmaachisummaan garee muraasaan mootummaan ofiisaa fi gaaddidduu isaa waliin marii taasisuuf jira jedhan obbo Sultaani. Kun immoo nageenyaa fi furmaata waaraa barbaadame kan uummata biyyattiitiif boqonnaa nagaa biraasaa qufiduu hin danda'u jedhaniiru. KFO'n marii biyyaalessaa keessaa of baasuun dura marichi qaamota dhimmi ilaallatu hunda akka hirmaachisuu qabuu fi loogirraa bilisa akka ta'u yaada dhiyeessus yaadi KFO'n dhiyeesse ilaalcha keessa akka hin galin dubbatanii jiru. Adeemsi koomishinichaa amansiisaa fi quubsaa waan hin taaneef akkasumas bu'aa barbaadamu agarsiisuu irratti dhiibbaa waan qabuuf KFO'n keessaa bahusee ibsanii jiru. Akkaataa namoonni itti filatamanii fi calalliin itti taasifame irratti komii kan qabu KFO'n mootummaan hirmaataa tokko ta'ee dhiyaachuu qaba jedhaniiru. Koomishinichi aangoo mataasaa qabaachuu akka qabuu fi hojiitti hiikuu irratti olaantummaa akka qabaatuuf yaada dhiyeessaa fi gaafachaa turres jedhaniiru obbo Sultaan. Adeemsi koomishinichaa rakkoo marsaa biraa fiduu fi maqaan alatti bu'aan barbaadamu uummataaf fiduus hin jiraatus jedhaniiru. Qondaalli kun marii biyyaalessaa kanarraa hafuun isaanii sirrii ta'uu kan ibsan qondaalli KFO kun mariin kun yoo hin milkoofne filannoo yaada biraa qabaachuu isaaniis eeranii jiru. Obbo Sultaan itti dabaluun mariin biyyaalessaa
biyyaalessaa jedhamu yoo hin milkoofne ejjennoo karooraa fi yaada furmaataa ni ta'a jennu qopheeffannee waan jirruuf uummataaf ni ibsina jedhanii jiru. Ayyane kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana boonnoo waa beekoti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe godhaa akkasumas mallattoo bilbilaa cuqaasuudhaan qophiileen keenya guyyaa guyyaatti gadi lakkifaman dursanii akka isin bira ga'anuuf haala mijeessaa isiniin jenna. Gama biraatiin immoo sagantaan keenya kun namoota hedduu bira akka ga'uuf akkuma daawwachuu eegaltanii share gochuudhaan namoota biraatiif qoodaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.